Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Obsii YouTube nageenyi badhaadhaa fayyaa keessanii nagaa kootii galata Rabbi akkam isinii nagaa qabaanii galata Rabbi har'a viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufee viidiyoo sunii maal yoo jettanii wanuma mataa dibatamu faayidaa mataa keenyaa qabu jechuudha. Maalinni avokaadoo tokko muuzii lama muuziin xixiqqashu sila taate fuul lama godhe tokko guddaan hoo jiraate tokko gochuus hin dandeessu. Innaa isa kana baala argiisa jedhama biyya keenyatti. Biyya kanatti naan qabamu maqaan isaa. Isa kana mataa keenyaaf baay'ee bareeda, mataa fuulaa baay'ee bareeda kuni. Isa kana mataa keenya caccabuuf mataa keenya kan abbateefis bareeda mataa batalaa bataan koo baay'ee haphii sila ta'eefu baay'ee jijjiirama naaf qabaanaa fi baay'ee bareedadha. Mataa keessan caccabee deebisaa baay'ee bareeda. Batalaa avokaadoo isa wajjin baay'ee bareeda. Inni yeroo dheeraa fayyadamee jira, jijjiirama baay'ee argeen jira. Ishi qopheeffadhaan jira keessa baasee raawwadheetan isa qubaatti daaka. Zayitiin kun baay'ee rassaa dandeenyaan akkatti baasnuun baay'ee bareeda. Bahee jira akka isa quba daaka. Mashallah. Okay, bahee jira. Kagarte.
قلت هيك ما كقالت تبي كذا لا متأكد قلتني شبهتي بس حالا قارن بي بريدة دا mana sila qabuufo ni baay'ee bareedaadha. Yani ho'aadha. Kan kutamee amma kute. Warri hin qabne immoo suppermaarkeettiidhaas bituu dandeessu. Jira. Bareedaadha. Kagari waliin geenya uppas itti godhachuu dandeessu sini ani bagaruu hin jaalladhu baay'ee hin jaalladhu kagari tokkoon laaguu kan deebisee daake kun garuu mataa kiyyaaf baay'eedha raafaa uppas itti gochuu dandeessu zayituuni zayitii weeraa itti gochuu dandeessu baay'eedha mataa keenya caccabee nu rakkisuuf kan nurraa yaa'uuf mataa keenya biyya ormaa jiraannu ho'aa bishaan nu mijachuu dhiisuu danda'a nan dibadha amma shaman dibadha Kopi fadhen jira zayitii weeraatis ittiin goone kophaa isaa fayyadamuun barbaade Thank you. Yani kuni baby hair dagaru deebi'aa jira. Ani yeroo dheeraadhaaf fayyadameen jira. Kadadhaatti nama qabbaneessa dhugaa baay'ee bareeda. Fuula keenyas dibachuu hin dandeenya maaliif avokaadoo muuzii shusmaadha maqaa isaanii qabamu dhugaa. Kagaritti sukkuumuu qabna mataa keenya. Maqaa Yesuusitti argina.
dibadhee xumuree jira. Sa'aatii barbaada fudhata teessisuu dandeessu. Sa'aatii tokkos sa'a olis rakkina hin qabu. Xumuree jira mataa kiyya gadhee bahee jira. Maan dibne amma bishaan xiqqoo ishee qaba malee. Amma xiqqoo ishee kireemii diba. Bareeda siin jedhe daawwattoota kiyya. Mataa keenya yoo kunuunfanne yaani waan tokko jammarree yoo eegallee addaan kun yookaan torbee tokko fayyadamne torbee tokko yookaan ji'aan booda akkana yoo fayyadamne jijjiirama hin arginu. Bakka yoo dhiqanne karoora dhiqachuudhaaf yoo qabaatan gizee san waan mataati dibdanii bakka waan faayidaa waan naa ta'u tasmaammaa jettan tokko dibdanii yeroo dhiqattanii jijjiiramni hin jira. Nuffina gizee tokko nuffuu keenyatu jijjiirama hin agarsiisu. Nuffuuni osoo nuffini bakka nuffuun nu barbaachisu. Nuffinaan jijjiiramni hin jiru. Nuffuu baattanii torbeetti bakka keessatti torbeetti gizee tokko avokaadoo muuzii avokaadoo duwwaadhaa yoo diban zayitii weeraa wajjiniin baay'ee bareeda. Mataa keenya hin cicciramu buqqa'u yoo fillee mataan tokko yoo filame akkamatuma qixxee irraa yaa'a. Qixxee yaa hin ba'u bakka yoo ati waan tokko dibdee dhiqanne hin ba'u. Biyaansi dhiqachuudhaa yoo jenne waan tokko bakka waan nu faayidaa jennu tokko dibanne. Ani amma yeroo duraatiif yookaan miidiyomarraa ilaalee torbee tokkoon dibadhe yookaan ji'a lama akkana nuffuu jechuudha. Nuffuun nu barbaachisu waan tokko bakka obsaan yoo fayyadamne jijjiirama hin argina. Jijjiirama argee jiraani baay'een argi mataa koo duraan gizeen dhiqadhee bakka baay'ee yaa'a hin ciccitaa yoo filuu baay'ee yaa'uun ciccitu jijjiirama baay'een argina. Indoom fuuldurri kun naa deebi'aa jira. Hin dhaama osoo nan dha'ee hin dhaama bakka. Kan nama dhaamuudha jechuudha deebi'aa jira sila ta'ee fuulduraan akkana yoonni akkanumattuu filee hidhee akkana dhaabbata. Amma bakka hin dhaama osoo hin shimee hin dhaama jechuudha kun yeroo hundaan yookaan asitti akkanan gadhaa yookaan immoo quxurxurii bakkee kana lamaan akkana bakkee kana qabee yoo nadhee mataan keenya yeroo hundaa akkanumatti yoo dhoofne asiin dhuma. Jennee akkanuma gadi yoo dhoofne akkanumatti qabsiisne hin dhuma. Bakka asiin dhumaa deema. Yeroo hundaa yookaan bakkee lamatti addaan akkaafallee akkanatti dha'uu yookaan immoo quxurxurii asitti yoo dhoofne yookaan immoo kooma isaatu akkana xiqqeessine shimne akkana gad dha'uu yeroo hundaa akkana yoo gad dhoofne mataan keenya asiin hin hubamu jechuudha. Yeroo hundaa jechuudha. Yeroo hundaa immoo qibaatii yoo dibne maassaajii keessa akka gaariitti maassaajii goone bareeda jechuudha. Bareedinni keenya mataa keenya na akkasiidha. Firiiziidhaa ta'edha. Ani shaampoo yeroo tokko bichaatti fayyadame. Shaampoo yeroo tokko bichaan itti fayyadame. Maaliif mataan koo nuusuu sila ta'eefu kana fayyadame. Zayitii ittiin goone zayitii weeraa irratti hin goone isaan sadeen bichaan fayyadame. Kanaafuu shaampoo yeroo tokko bicha shaampoo xiqqeecha jechuudha. Isaan akkanaadha. Amma kireemii kiyya xiqqoo ishee dibee yoo inni naaf
xiqqooshii goggoge ani dishwaarii fayyadamu akkanuma goggoge nan ishima quxurxuu yookaan quxurxurii gurguddaa isaadha yookaan immoo akkanan gadha maaliifin mataan koo asiin naa deebi'aa sila jiruuf jechuudha asiin yookaan immoo ishee kana qabee akkanan gadha asiin naa deebi'aa jira jijjiirama baay'een argeen maaliif yeroo baay'ee sila fayyadamuuf jijjiirama baay'een argee sinin jedha yoo siniti tolee sinisitti fayyadama osoo hin nuffini nuffuun jijjiirama nagarsiisu sila ta'eef nuffan barbaachisu baqa obsaan waan tokko yoo yaalani jijjiirama hin argu jechuudha akkasiidha daawwattoota kiyyaa viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata yoo siniti tolee laayikii godhaa koomentii na barreessaa video ke subscribe na godha da sinan jallada korabula fayata ciao ciao